Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nageenyi kiyya kan jaalala kan gammachuu bakka jirtanitti simbira haa ga'u. Har'as viidiyoo gabaabduu wayii qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon kunis akkaataa itti YouTube keenya bifa gurraacha ta'etti jijjiiruu dandeenyu isin garsiisa. Egaa YouTube keenya bifa gurraachaatti deebisuudhaaf akkaataa amma isin garsiisaa jiru kana YouTube keessanii galtu. Haala kanaan yeroo YouTube keessan keessa galtanii kaatan haala kanaan yeroo isin bahe as profile kanarratti dhufna jechuudha. Profile kanarratti dhufna. Achi booda setting iddoo jedhu kanarratti dhufna jechuudha. Egaa achi booda kan gubbaarra jiru general ka jedhu kanarratti dhufna. Achi booda isa lammaffaarra jiru kana dark theme ka jedhu kanarratti dhufna. Isarratti yoo tuine bifa gurraachatti deebi'ee jechuudha. Maaliif yeroo YouTube ilaallu ija keenyaaf gaarii miti. Isa dukkanaa san keessatti olaallee irra gaariidha natti fakkaata. Maaliif ifi kun ifa lama ta'eeti waan mul'atuuf fakkeenyaaf ifa iskiriina kanaa fi akkasuma viidiyochi illee ifuu danda'a. Kanaaf haga tokko ija keenyaaf gaariidha natti fakkaata. Hundaafiyyuu namoonni jijjiiruu barbaadan jijjiira yookaan immoo kan adii kana fedhus ni jira. Akkasuma dark theme ka jedhu kanarratti yeroo tokko tuune jechuudha. Lammaffaa kanarratti haala kanaan yeroo tuuneen YouTube keenya gurraacha deebisnee haaluma salphaa ta'e haaluma salphaadhaan yoo cufuu barbaadan isuma cufuu jechuudha. So haala kanaan YouTube keessan yeroo laaltan baay'ee tokko ija keessanitti ni fuudhu jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti haa tuunu haala kanaan YouTube yeroo yookaan immoo in addaata garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. So kanaaf ija keenyaaf waan gaarii hin taaneef haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya wal laaltaniif galatoomaa. YouTube kiyya subscribe godhuun dagatinaa. Hanga viidiyoo biraa wal deebinutti nagaan tura.